السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني فردفتوني برسا روماب. الحمد لله نغوت نغاني كي خنجال الله كبجادا بكجرت مرس نغو. اغا دعوتوتن كيا برمسرا كان كيست ونن سمبرسيسو. حالا گروبي واتسابي رتي مسیجی سنی دفو ویڈیوله گرگرادا ایڈیوله گرگرادا سوراله گرگرادا وانتوتا گرگرادا وان گروب رت ترگمو akka ofiin fedha keessan malee daawuloodii godhee wanta gargaraadhaan mobaala keessan irratti buusee istoorejii mobaala keessanii hin guunneen haala itti ofirraa cuftaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyyaa waan guruubii irratti dhufu waan ofiin daawuloodii ta'u kan ofirraa cufuun baay'ee tokko jawwaala keessaniif gaariidha jechuudha isin galee. Maaliif wanti ofiin daawuloodii ta'u jechuudha bilbila keessan isin jalaa guute jechuudha. Bidoo bilbilii keessan isin jalaa guute bilbilii keessan waan tokko isiniif fudhatuu hin danda'u jechuudha isin galee. Wanta gargaraadhaa pilaastorii keessa daawuloodii isiniif hin godhu kalaas istooreejiin isaadhaa ni guute jechuudha yookiin jawwaalilleen allaguu eegala jechuudha isin galee. Jawwaal egaa cinqame ni allaga jechuudha. Kanaafuu waan ofiin daawuloodii ta'uusan jechuudha waan ofiin automaatikaalii fedha keessan malee gurubii WhatsApp irratti daawuloodii ta'uusan jechuudha ofirraa cufuu qabdan jechuudha isin galee. Kanaafuu laazim WhatsApp keessantanii waan kan ofirraa cufuu qabdan jechuudha waan ofiin daawuloodii ta'u kana jechuudha isin galee waan namni isinitti ergu kana jechuudha suuraa ta'e viidiyoo ta'e iidiyoo ta'e jechuudha isin galee waan isinitti tolee ofii keessa deemtanii isin daawuloodii godhachuu dandeessan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootan kiyyaa haala itti ofirraa cufuu dandeessan amma isinan barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel kiyya faaroo taatan baga nagaan dhuftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatanadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsin guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhuudhaan ol kajjatu irratti tuqachuun dagatanadha. Akkasuma barumsaan garraadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seentanii viidiyoolee baay'eetu jira. Viidiyoolee garaagaraa irraa waan isin dhibe barachuu dandeessanii barumsi keenya yoo ta'e viidiyoo keenya laayik gootanii jibeessuun dagatanadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaan turaan hordofaa isiniin jedha. Ayyee daawwattootan kiyyaa WhatsAppiin keessan yeroo guruubii irratti waan garagaraadhaa namni guruubii irratti erge haalli akka inni ofiin automaatika waan garagaraadhaa daawuloodii godhee mobaala keessan istooreejii isaadhaa isin jalaa hin guunne itti ofirraa cufuu dandeessan WhatsAppii keessan irra galtanii achi booda tuqaa sana kilikni gootanii achi booda settings ka jedhu kilikni gootanii achi booda storage in the data ka jedhu kilikni gootanii achi booda haala kanaan isin dhufa jechuudha media auto download ka jedhu ni argitu mesirratti amma wanti gochuu qabdan jechuudha when usage mobile data ka jedhu kilik irratti gootanii achi booda haala kanaan photo video document isin fida raayiti kan hundani balleessinu jechuudha isin gala haala kanaan hundani balleessanii okay kilik gootu ammallee kan gadi kana jechuudha when connect on wifi ka jedhu kilikni gootanii haaluma kanaan ammallee raayiti kan hunda cuftan jechuudha isin gala achi booda okay kilik gootu jechuudha. Egaa amma kun haaluma argaa jirtaniin amma hundumaa raayiti irraa balleessinee cufnee jirra jechuudha isin gala sitti kun no media jechuudha isin gala. Egaa amma jechuudha WhatsAppiin keessan waan namni isinitti erga jechuudha waan guruubii irratti waan gargaraadhaa waan namni walitti ergu ofiin automaatikii daawuloodii hin godhu jechuudha. Yoo isin daawuloodii godhachuu barbaadan fedha keessaniin kee deemtanii waan isinitti tole keessa daawuloodii godhachuu ni dandeessan malee ofiin gonkumaayyuu daawuloodii godhee istooreejii mobaala keessanii isin jalaa hin guutu jechuudha. Egaa haala kanaan ofirraa cufuu dandeessanii. Egaa daawwattootan kiyyaa barumsa keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhachuun dagatinadha. Barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.